mootiin nagaasiyeen kan ittiin biyyi miidhagu kan ittiin dhaloonni miidhagu isaadha. Kan ittiin lafti miidhagu kan ittiin namni miidhagu waldaan kiristaanaa kan isheen ittiin miidhagdu isaadha. Innis Yesuus maqaansaa. Madaa kee madaa urgaa'u foolii jireenyaa ta'u lafeen kee bosomsaa'u hin cabu hin taata'u. Madaa kee madaa urgaa'u foolii jireenyaa ta'u lafeen kee bosomsaa'u hin cabu hin taata'u. Yaa Yesuus mootii guddaa ilaaltuun qabne muda. Yaa Yesuus mootii guddaa ilaaltuun qabne muda. Jedhamee na wajjin. Yaa Yesuus mootii guddaa ilaaltuun qabne muda. Madaa kee madaa kee madaa kee madaa urgaa'u foolii jireenyaa ta'u lafeen kee bosomsaa'u hin cabu hin taata'u. Harka keenya ol qabannee yaa Yesuus mootii guddaa ilaaltuun qabne muda. Marre yaa Yesuus mootii guddaa ilaaltuun qabne muda. Guyyaa dukkanaa'e aduu dhiyaatti naa dhufte mootii ko. Dirree lollammaa ta'e xiyya hamaa sanarraa dhaamsite gooftaa ko. Kan sabnuu gufatee ittiin kufe seera jibbaachisa. Fannoo irratti ol ba'e siggoo labee xumuree mundasa. Guyyaa dukkanaa'e aduu dhiyaatti naa dhufte mootii koo. Dirree lolli ammaate xiyya hamaa sana narraa dhaamsite guddaa koo. Kan sabnuu gufate ittiin kufe seera jibbaachisa. Fannoo irratti ol ba'e siggoo labee xumuree mundasa. Silaa eessaaf inneetu tuntunoolaa eessaaf inna nuyi kan korommii eessaa dhiyeessina nuyi cubbuun keenya olluun gashu ture. Har'a garuu qalamuu Yesuus ilma Waaqayyootiin fuula Waaqayyoo duratti dhiyaachuu dandeenyeerra. Mee warri isinii galaa jiru jechicha asichi harka keessan na agarsiisa. Warri isinii galaa jiru seerri dur ture suni yakka hojjetteef cubbuu keetiif tuntunoo laalattee ganaa gabaadhaa fidde. Ganaa dhattee qotiyyoo fidde. Ganaa isa iyyuu lubii ilaalaa etuu luba biran ga'iin iddoo meeqatti ilaalama ganaa. Fayyinaaf gulantaa 3-4 qaba. Garuu ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos fannoo irratti ol ba'uu isaatiin sana hundumaa hambisee qulqulluu godhee as nu fideera. Guyyaa dukkanaa'e aduu dhiyaatti naa dhufte gooftaa ko. Dirree lolli ammaate xiyya hamaa sana narraa dhaamsite guddaa ko. Kan sabni gufate ittiin kufe seera jibbaachisa. Fannoo irratti ol ba'e siggoo labee xumuree mundasa. Sida mootiin nagaa eewutu harka isaa ol kaasee
أكجرنا وجنين سيدا موتي نجا سنا بسوار كيسول كاساتي سيدا موتي نجا يسوع سيمبي دجا جدي سيرا بريدا سيدا موتي نجا أمالي سيدا موتي نجا دوبدا سيرا بريدا سيدا موتي نجا يسوع سيمبي دجا humnoota garaa garaatiin fonqolchame dhagaa ulfaataaf jabaadhaan awwaallisaa cufame du'aa kaara Yesuusi du'aa tafa waallisaa gooticha du'aa keessana anaaf mootummaan isaa gameessa du'aaf gamsiise sangoo du'aa dhabamsiise maarre warri sammuu nagaa jabaan jabiina isaa faarsu isaa qofaam kana lobsu gameessa du'aa gamsiise jedha warri isinii gale gameessa du'aaf gamsiise sangoo du'aa dhabamsiise jabaan jabiina isaa faarsu jettu jabaan jabiina isaa faarsu isaa qofaam kana lobsu didaakoo jedha didaakoo isaan godhaa didaakoo jedhani didaankoo mo'ee jireenya fide didaakoo jedhi didaakoo isaan godhaa didaakoo mo'ee jireenya fide didaankoo mo'ee jireenya fide isa duuti qeessaatti du'e isa jaba aangoo du'aa mo'e isa ittiin dukkanni koo ife isa afaan boolla si'ool cufe isa mootiin koo warri sammuu nagaa isa duuti qeessaatti du'e qee moototaa dhaqee milkaa'eera qee lubootaa dhaqee milkaa'eera qee jajjabootaa dhaqee milkaa'eera qee Yesuusitti garuu du'iin du'e iyyaame isa jaba aangoo du'aa mo'e isa ittiin dukkanni koo ife isa afaan boolla si'ool cufe isa mootiin koo didaakoo isaan godhaa dide jedhi sirraa bareedaa jajadhu maaloo didaankoo mo'ee jireenya fide didaakoo jedhi Yesuusin didaakoo isaan godhaa dide didaankoo mo'ee jireenya fide didaankoo mo'ee jireenya fide Koticha goota ameetu beekumsi isaan hanqanne hayyoodhaan oliitinni ogeessa mudaa hin qabne jabaa jaboota caaluu isa arfii du'aarra ejjete dadhabbii koo dadhabeetunni jiruu koo naaf hojjete kaa namni sammuu nagaa jechuun sammuu Kiristoos keessa guute jechuudha. Sammuun nagaan taane immoo sammuu Kiristoos sammuu yaadi Kiristoos keessa hin jirre jechuudha. Warri sammuu nagaa harka keessan ol kaasaa. Waaw. Iraan wajjin koticha goota ameetu beekumsi isaan hanqanne hayyoodhaan oliitinni ogeessa mudaa hin qabne jabaa jaboota caaluu isa arfii du'aarra ejjete dadhabbii koo dadhabeetunni jiruu koo naaf hojjete afro qulqulluudhaan yaada Kiristoos keessa ta'a sinaa eebbisu
chakota ameto bekum sisanan kanne ayo hayota dolitende oke samudan kamne jaba jabota chaloisa arfi duare jidi dada piko dada bitundi jiru kona bojidu mare Brsisaa Wangeelaa chakota ameto bekum sisanan kanne ayo hayota dolitindi oke samudan kamne jaba jabota chaluisa arfi duare jidi dada piko dada bitundi jiru kona bojidiga mare mare warri jiruun keessan isaan hojjetame harka keessan na agarsiisa ala tokko harka keessan warri isaan hojiin keessan hojjetame sin eebbisu mooticha goota ameetu bekum sisanan kanne ayyoo hayyoota loliitinde ogeessa mudan qabne jabaa jaboota caaluu isa Piko dada bitundi jiru kona bojidiga Isa duuti keessa tidue Isa jaba anga dwame Isa ittiin dukanni kaife Isa fambola sol chufe Isa bodingo Isa duuti keessa tidue Isa jaba anga dwame Isa ittiin dukanni kaife Isa fambola sol chufe Isa bodingo Isa mootinko harka keessan agarsiisaati Isa mootinko sinaa eebbisu Isa mootinko Isa mootinko jedhaani Isa mootinko mootinke Isa mootinko Isa mootinko Isa mootinko Yeroo inkadanna yeroo wangeelaa booddee yeroo isaatti jechuudha namoonni baay'een immilkooftuudha namanaa waaqayyoo hidhaa dhalootaa hin eega sagalee waaqayyoo keessaa yeroodhaaf jecha atattameen ariifadhee dubbadhaa yeroo hin qabnu macaafaa raajii Hisqeel boqonnaa 3 lakkoofsa 12 irra jiru maqaa Yesuusiin nan dubbisa iddoo buufata ulfina waaqayyoo kan jedhu mata duree qabattu iddoo buufata ulfina waaqayyoo kan jedhuun isinitti isa booddee hojii hojjetamu wangeela kana booddee in kadhannaa hojii waaqayyoo hojjenna jechuudha bal'inaani Hisqeel 3 lakkoofsa 12 afurri solla fuudhee anis sagalee guddaan socho'u tokko ana booddeedha ulfinni waaqayyoo iddoo buufata isaatti jajamaa haa ta'utu jedhu nan dhagaye afurri solla fuudhee anis sagalee guddaan socho'u tokko ana booddeedha ulfinni waaqayyoo iddoo buufata isaatti jajamaa haa ta'utu jedhu nan dhagaye sagaleen kunis isa wanti lubbuu qaban sun yommuu kochoowwan isaanii walitti bu'an dhageessisaniif isa geengeewwan isaanii warri isaan bukkee jiran didichanidha afurri solla fuudhee adeeme anis afurri koo akka aaree boba'eetti achi nan adeeme harki waaqayyoo inni jabaanis narra ture ameen ameen jedhaa Hisqeel iddoo kana irratti kan inni dhaga'e waa'ee ulfina waaqayyooti sagaleedhaan dhaga'e waa'ee ulfina waaqayyoo Hisqeel raajota kakumoo fi raajota gurguddoota keessaa isa tokkodha biyya boojuutti raajii baay'ee raajaa ture mul'ata gurguddaa arge harki waaqayyoo na wajjin ture inni jedhu afuura waaqayyootiin harka waaqayyoo jedhaa turan kakumoo faa keessatti torbee darbee waa'ee afuura qulqulluu iddoo kanatti dubbadheera kakumoo faa keessatti afuurri qulqulluun afuura qulqulluu jedhameen beekamne waan ta'eef kaan duumessa jedhanii dubbatu kaan abiddatu mana guute jedhanii dubbatu raajonni darbanii kaan immoo harka waaqayyoo jedhanii dubbatu akka Hisqeel harki waaqayyoo narra ture inni jedhu afuurri qulqulluun gara inni adeemutti isaa wajjiniin ture
Isqeel dargaggoota biyya Yihuudaa keessaa gara Baabiloonitti mootii Baabilooniin booji'aman 10,000 keessaa isa tokko ture. Daani'eel faa wajjin Meeshaak Shaadiraaf Abdiineegoo faa wajjin booji'ame biyya Baabiloon naqe. Haa ta'uyyuu malee biyya Baabiloon kana keessatti warra booji'amanii wajjin cubbuu laaquu jalqabee waaqa tolfamaa waaqessuu jalqabee utuu hin taane sirbuu dhuguu machaa'uu jalqabee utuu hin taane warra booji'ame gidduu taa'ee banaan bantii waaqaa irratti banamee mul'ata arguu jalqabe. Bara boojuutti bara dadhabbiitti bara kufaatiitti namni amantiidhaan ija kee waaqayyo irra kaa'attee adeemtu sagalee haaraan guutamaa deemta. Humnaan guutamaa deemta. Ayyaanaan guutamaa deemta. Baay'een isaanii boojii warra Baabilooniin booji'amanii Maarduukiif sagadaa turanii waaqa aduu waaqa ji'a isa jedhamu Ba'aaliif sagadaa turan waaqessaa turan biyya Baabiloon keessatti hin gowwoomfaman. Booji'amne sila hoydhanii duuneerra sila soo hidhaniitu harkatti laatan. Daani'eel faa garuu hin didan. Isqeel namoota kana keessaa isa tokko ture. Harka wal qabaatii cubbuu didi jedhaane jedhaa sagalee keessan basaa cubbuu didi jedhaa waaqa tolfamaa mormi jedhaa seexanaan ii jedhi jedhaa sagalee waaqayyoo qofaa dhagaye jedhaane. Isqeel nama sagalee waaqayyoo duwwaa dhaga'u ture bara sana keessatti. Kanaaf waaqayyo hafuura isaatiin dhaqee itti dubbataa saba kufe ittiin kaasaa ture. Isqeel jechuun waaqayyo jabaadha jechuudha. Barri dhimma buusaati akkuma isinii kaase bara guutummaa biyya lafaa irratti rakkinni gurguddaan turedha. Mootonni Israa'el mootii Baabiloon wajjin warra Sooriyaa wajjin bara isaan wal rukutaa turan bara rukuttaa bara dhiiga dhangala'uu bara kufaatii ture. Bara 593 amma 571 gidduu kan jiruttitu ergaa isaa barreesse. Eenyuuf kan jedhuuf immoo warra Yihuudootaa warra booji'amanii jiraniifitu ergaa isaa barreesse warra biyya Baabilooniin jiraniif. Egaa ijoon ergaa macaafa Isqeeli dheekkamsa Israa'el waaqayyo gaafa ni dheekkamu in dheekkama. Gaafa waaqayyo badiisa dhufeedhu jireenya ta'an jedhu inni kan biraan dheekkamsa saba lafarraati. Sabni lafarraa guutummaan akka dheekkamaman sababii cubbuutiif harki waaqayyo adabuudhaaf akka inni ol ka'u dhaabbatee ergaa waaqayyo kallattiin dubbataa ture. Inni kan biraan sadaffaan immoo ergaa deebi'anii ijaaramuuti. Sabni kufaatii keessa taa'ee sabni qalbii diddiirratee gara waaqayyootti iyye deebi'ee ijaaramuuf deebi'ee ka'uuf akka inni jirutu Isqeel dubbata. Arras gara waaqayyootti garaa cabaaf garaa qalbii diddiirrannaaf garaa dhugaadhaan kan deebi'an waaqayyo harka qabee lafaa isaan kaasa. Dhaloota garaa isaanii geddaratan, dhaloota qalbii geddaratan, dhaloota yaada garaa isaanii jijjiirratan waaqayyo qabee lafaa isaan kaasa. Mee warri na dhagaa hartan gidduutti harka mirgaa ol fuudhaan argisiisa. Wangeela jala ameen jedhaa ka. Ameen jedhaa deemame sagalee waaqayyoof. Dhaloota qalbii diddiirratu, dhaloota garaa isaa jijjiiru, dhaloota laphee isaa jijjiirratu, dhaloota yaada isaa gara waaqayyootti deeffatu, fuula isaa gara isaatti kan deeffatu waaqayyo harka qabee lafaa isaan kaasa. Harki waaqayyoo qabee ganama kana lafaa si haa kaasu. Egaan sagalee Isqeel dhaga'e iddoo boojuu sanatti maa inni hojjettan sagalee tokko dhaga'e ulfina dinqisiisaa tokko arge waan akka geengoo tokkotu abidda turraa boba'a uumama afur arge iddoo sanatti. Uumamni afur kun fuulli isaa akka fuula namaa fakkaataa dudduubi isaa akka joobira balali'uuti qoochoo qaba. Karaa mirgaa leenca fakkaataa karaa bitaa immoo korma sangaa gaanfa qabu fakkaata. Uumamni kun wanta dinqisiisaa ture. Kana utuu inni dinqifatu geengoon akka abiddaa boba'u tokko immoo isaan bukkee naanna'aa ture. Wanti kun wanta itti waaqayyo ulfina isaa mul'isaa turedha. Isa kana yoo nanii yeroo nan waan ta'eef kana utuu inni argee dinqifatu sagaleen tokko dudduubaa dhaga'ame. Ulfinni waaqayyo iddoo buufata isaatti jajamaa haa ta'u kan jedhu sagalee dhaga'e. Egaa ulfinni waaqayyo iddoo buufatu qaba. Baraka kumoofaa keessatti gaarreen baay'ee irratti ulfinni waaqayyo mul'ataa ture. Gaara Araaraatu irratti mul'ateera. Gaafa markabni Noohi achirra qubate jalqabee gaara Siinaa irratti mul'ataa ture. Gaara Hooreb irratti mul'ataa ture. Beetel irratti mul'ataa ture. Tullu Qarmeloos irratti mul'ataa ture. Ulfinni waaqayyo lafa irratti mul'atu qaba. Galaana irratti ulfinni waaqayyo mul'ataa ture. Bishaanota baay'ee addunyaa kanarra jira. Bishaanota baay'ee addunyaa kanarra jiran keessaa galaanni Yordaanos galaana ulfina waaqayyoon beekamu ture. Maaf yoo jettan namoonni dhaqanii galaanuma Yordaanositti gaafa lixan lamxii irraa qullaa turan naamaan faachitti dhiqatee qullaa'e. Bishaan ulfina waaqayyootiin guute. Merka keessan as qabaa sinan eebbisa. Har'a ulfinaan guutamii ba'i. Sini galeera taanaan ameen jedha har'a ulfinaan guutamii ba'i hin jedhe. Ulfinni waaqayyoo iddoo mijataa barbaada. Iddoo isaaf ta'uu barbaada. Ulfinni waaqayyoo eessa ture? Isa jedhuuf akkuma namba sinii kaase gaarreen baay'ee maqaa dha'uu dandeessu. Isaan keessaa tokko jannata Edeni. Namoonni lallabdan namoonni barsiiftan jiraachuu dandeessu. Kana jannata keessatti ulfinni waaqayyoo qabatamaatti mul'ataa ture. Addaamiif Yohaan qullaa walii isaanii in argan ture jedha sagaleen waaqayyo. Uumama 2:8 irraa gaafa dubbiftan Eden iddoo boqonnaati. Jannata iddoo rakkinni hin jirre, iddoo gidiraan hin jirre, iddoo du'i hin jirre ture. Otoo isaan cubbuutti hin kufin
yeroo sana keessatti namni ulfina waaqayyoo uffatee waan tureef isheen qullaadhaa inni qullaadhaa garuu qullaa walii isaanii in argan turan. Bineensonni achi keessa jiran surraa Addaamiif Yohaan irra ture in sodaatu turani. Waaqayyoo duumessa kana gidduudhaan ba'ee dhaqee Addaamiif Yohaanitti dubbataa ture. Addaamiif Yohaan akkuma waan walii isaaniitti dubbataniitti uumama dubbatanii dhageessifatu turan. Sababii maaliirraan kan ka'e sababii ulfinni waaqayyoo jannata Eden keessa guutee jiruuf. Gaafa ulfina waaqayyoo keessa jiraatan uumamni nama dhaga'a. Gaafa ulfina waaqayyoo keessa jiraatan uumamni namaaf abboomama. Harka keessa wal qabaa wal eebbisaa. Ulfinaan marfamee jiraadhu jedhaani. Kan biraan ulfinni waaqayyoo dunkaanatti wal ga'an keessatti mul'ataa ture. Dunkaanni sabni Israa'el yeroo karaa adeeman keessa buufataa adeemaa turan ulfina waaqayyootiin beekama. Ba'uu 25 lakkoofsa tokko kaaftanii yoo dubbiftan ba'uu 40 lakkoofsa 34 irraas duumessi dunkaana itti wal ga'an itti uwwisee ulfinni waaqayyoos godicha guuteedha. Sabni waaqayyoo karaa adeemaa turan keessatti lafa onaa irratti kan isaan ittiin geggeeffaman duumessaaf abidda. Utubaa abiddaaf utubaa duumessaatiin geggeeffamaa turan. Utubaa abiddaaf utubaan duumessaa isaan geggeessaa ture sun ka'ee hin deemu taanaan sabni kun adeemuu hin danda'u. Duumessiif utubaan abiddaa sun hin dhaabbata yennaa ta'e amma gaafa inni buqqa'ee isaan dura bu'ee adeemuutti achuma turu turan. Har'as utubaan abiddaa utubaan duumessaa hafuura waaqayyoo si geggeessa. Kan biraan gaara Siinaa irratti ulfinni waaqayyoo mul'ataa ture. Gaarri Siinaa akkuma nama isinii kaase gaara ulfinni waaqayyoo akkaataa dinqisiisaadhaan irratti mul'ataa ture. Ba'uu 19 tokko lakkoofsa 16 kaaftanii yoo dubbiftan sabni koo jedhe waaqayyo Museedhaan guyyaa 2 qalbii diddiirratu soomaaf kadhataan cubbuu isaa haimatu qalbii diddiirratu hamiiccatan aqullaa'an gaafa guyyaa sadaffaa tulluurraa nan gadi bu'a saba kanattan dubbadha saba kanattan mul'adha waaqayyo ittiin jennaani Museen sabatti dubbate soomaaf kadhataan kadhadha qalbii diddiirradha of qulleessaa waan dinqii argitu waaqayyo nan mul'adha jedhee isinittan dubbadha jedheennaani sabni soomaaf kadhataan kadhatee tulluu waaqayyo jala ijaajjaa gaafa guyyaa sadaffaa akkuma jedhe waaqayyo kataf jedhee mul'ate. Gaara sanarraa sagalee qaqawweessaa ture sagalee gucaa biddaatu ture sagalee uursaa guddaatu ture sabni sun sagalee sana yeroo dhaga'e yaa Musee sagaleen kun nutti cimee atoo fiikeeti nutti dubbadhu jedhan yeroo kan biraa sagalee Musee dhaggeeffachuu kan jibban eenyu nurratti si muude warri jedhan amma immoo hin dadhabneeti nutti dubbadhu jechuu jalqaban hamma tulluun kun akka korbeessa hoolaa kuruphisuutti raafamutti ulfinni waaqayyoo tulluu sanarratti mul'ate. Inni kan biraan mana qulqullummaa Solomoon keessatti ulfinni waaqayyoo mul'ataa ture. Seenaa Baraasa lammaffaa 3 amma 2 yoo dubbiftanii mana qulqullummaa Solomoon ijaare seenaa Baraasa lammaffaa 7 amma 3 yoo dubbiftanis manni qulqullummaa Solomoon ijaare gaafa eebbifamee jedhe abiddi mana qulqullummaa keessa guutee keessaa baba'ee abiddi suni wayirraa qabsiifame utuu hin ta'in hafuurri waaqayyoo bifa abiddaatiin mana qulqullummaa sana keessa socho'aa waan tureef duumessi manicha qulqullummaa sana keessa waan guuteef luboonni akkatti hojii lubummaa isaanii hojii qulqulleessuu isaanii akkatti hojjetan dhabani jedha. Bara keenya kana keessattis waldaa kiristaanaatiif kan barbaachisu isa kanaadha. Duumessi manicha qulqullummaa gaafa guutu duumessi waldaa gaafa guutu abidda hafuuraa waldaa gaafa guutu akkaataa shaakala faarfannaa akkaataa shaakala kadhannaa akkaataa shaakala waaqeffannaa akkaataa shaakala lallabaa namarkaa fudhata yookaan namarkaa geeddara akkaataa barbaadetti hojjeta ulfinni waaqayyoo gaafa waldaa guutu harka keessan ol fuudhame maqaa Yesuus Kiristoosin ulfina waaqayyoo argu ichige mee sagalee guddaan ameen jedhaa yoo nameen akka hin jenne akka ispoonjii bishaanirra kaa'anii ittiin harkisanii akka tameen hin jenne waa sagalee kee qabaa jiraati morma kee kana ciradhu guddisi ameen jedhi. Intaane dhugaa waaqayyooti yoo ilmi isaa du'e mucaa isaatiif kan hin boonye eenyudha mee sagalee guddaadhaan boo'eedhaan jiru lamma ulfina fudhadhu siin jedhaa harka kee ol fudhi waaqayyoof ameen jedhime. Ulfinni waaqayyoo gaafa waldaa guutu faarfannaa namaa geddara lallaba namaa geddara lubni akkatti hojii qulqulleessu isa durii irraa adda ta'e wanti addaa siifa ta'u guyyaa har'aa kana mee waan addaan naa taa'edha namni amantan tokko dabala waan addaan naa ta'a jedhaa. Warri waaqayyootti amantan warri waaqayyoo dhuguma hin hojjetaa hireettan harka keessan ol fudha waan addaan naa taa'arreedha. Bara dheeraaf ulfinaan hin argineedha. Ulfinaan takka argee hin beekne argee ba'a jedha. Manni qulqullummaa Solomoon abiddaaf duumessa waaqayyootiin guute tajaajila waldaa sana keessaa guyyaa sana luboota harkaa fudhate. Yeroo tokko akkaataa faarfannaa garee keessaa faarfataan ture akkaataa faarfannaa akkaataa itti socho'an shaakalanii ba'u baay'ee bareedaadha. Lallabaa gaafa qopheeffannu jalqaba amma xumuraatti akka kanattan ba'a akka kanattan dubbadha waan jedhu hafuura qulqulluudhaan geggeeffamnee kadhanna. Duumessi waaqayyoo abiddi waaqayyoo gaafa dhufu garuu tajaajila nuyi tajaajiluu qabnu nurkaa fudhatee ofii isaatii hojjeta. Yeroo baay'ee lafa kanatti shawwadama sabni
ija yeroo narra keessan ija yeroo namarra keessan afuura qulqulluu wajjin wal argitan afuura qulqulluu wajjin irra gaafa ija keessan kaa'attan garuu afuurri qulqulluun tajaajilaa sanarra darbee arrabaa biddaa ta'e rakkina isin irraa guba. Ulfinni Waaqayyoo buufata ulfina Waaqayyoo inni kan biraan namummaa keenya buufata ulfina Waaqayyooti. Mee harka walirra kaa'aati buufata ulfina Waaqayyooti jedhaa. Iddoo Waaqayyoo jiraatu si keessa jedhaani. Era sagalee keessan baasaa jedha iddoo Waaqayyoo jiraatu si keessa jedhaa. Ati mana qulqullummaa Waaqayyooti jedhaa. Ati buufata ulfina Waaqayyooti jedhaani. Nama jiru keessaa utuu gargarin foona innee baay'eensaa baataa cubbuuti baay'eensaa baataa dhukkubaati baay'eensaa yaaddoo guutee jira baay'eensaa wantoota garaagaraatiin machaa'ee jira. Keessa ammoo tarii ulfinaan guutamee kan nufe halkanii guyyaa ulfina Waaqayyoo kan barbaadu ulfina uffatee kan nufe jiraachuu danda'a. Warri Waaqayyootti amanan iddoo buufata ulfina Waaqayyooti. Har'a keessanitti ulfinaan guutamtanii akkasin baataniin barbaada. Qorontoos isa jalqabaa 6:19 irraa isin mana qulqullummaa afuura qulqulluu akka taatan hin beektanii jedha. Isin mana qulqullummaa afuura qulqulluu isin mana qulqullummaa afuura Waaqayyooti jedha. Qorontoos isa jalqabaa 6:19 isin mana qulqullummaa afuura Waaqayyoo mana qulqullummaa afuura qulqulluuti. Nuun waldaa afuurri qulqulluun keessa jiraatun edadoo kanatti dubbadheera. Namni Yesuus keessa gale gaafa waldaa keessa galu waldattiin keessatti Waaqayyo akkaataa ajaa'ibsiisaadhaan hojjetaan jedhe. Namoonni Yesuus keessa hin jirre gaafa waldaa guutan garuu hojii afuura qulqulluutti gufuu ta'u. Namoonni Yesuus keessa seenanii hin jiraanne gaafa waldaa guutan hojii afuuraatti gufuu ta'u. Namoonni afuura qulqulluun guutamanii Yesuus keessa jiraatan gaafa waldaatti walitti qabaman immoo irree Waaqayyoo diriiree hojii hojjeta. Waaqayyoo nama hojii afuuraatti gufuu ta'u sin taasisin. Ulfinni Waaqayyoo iddoon buufata ulfina Waaqayyoo inni xumurarrattan isinii kaasee namummaa keenyadha. Ulfinni Waaqayyoo egaa waan itti tolu yeroo barbaadee dhabu gaara gadhiisaa ture. Yerusaalemiin gadhiisaa ture. Namoota gadhiisaa ture. Fakkeenyaaf waa'ee Samsoon gaddaddoo kanatti kaaseera. Guutama afuuraa booddee Samsoon dinqiin hojjete. Mangaagaa harreetiin namoota hedduu akka inni fite. Hidhaa ciree ba'aa akka inni ture. Keenyan buqqisaa akka inni ture. Abboota firdii 14-16 eeggadda warri iddoo kana turtan dubbachaan ture jechuudha. Torban irraa iddoo kanatti afuura qulqulluun guutame. Garuu gaafa ulfina Waaqayyoo kana kabajuu dadhabe ayyaana isarra jiru kabajuu gaafa dadhabe gaafa cubbuutti ejjatti buu dadhabe Daliilaa wajjin gaafa walitti hidhate hidhachuu isaa duwwii utuu hin ta'in immoo amala ejjummaa gaafa jalqabee edee ulfinni Waaqayyoo isarraa godaanuu jalqabee baddu baasayyuu mataatirraa aadame mataasaa keessa dibatat ture waan ta'eef humni isaa rifeensa isaa keessa ture waan ta'eef gaafa rifeensi irraa aadame qullaa ta'e akka durii edee gaafa yaalu hin dadhabe. Tajaajilaan baay'een nu dura dadhabee jira akka ittiin akka durii edhanii yaalanii kadhachuu kan dadhaban akka durii lallabuu kan dadhaban akka durii faarfachuu kan dadhaban. Ulfinni Waaqayyoo gadi waan isaan dhiiseef leenca turanii deebi'anii saree kan ta'an baay'eetu jira. Maaliif ulfina Waaqayyoo kabajuu dadhabuurraan kan ka'e? Ulfinni Waaqayyoo kabaja mataa isaatii barbaada. Wangeelaawwiin isinii kan dubbate deengadda namni uffata qulqullaa'aadhaan caffee keessan ta'a kan jedhu isin immoo namni uffata haaraadhaan yookaan uffatuma qulqullaa'aadhaan caffee keessa yookiin laaqii keessan taa'aa hin taa'uun akkas ulfinni Waaqayyoo eeggannaa mataa isaatii barbaada. Warri fayyine warri dhiigaan mallatteeffamne warri ayyaana Waaqayyoo fudhanne warri duukaa buutuu Yesuus Kiristoos taane ulfina Waaqayyootu nurra jira. Ulfina nurra jiru kana hin eeggannu ennaa ta'e gannu dhiisa. Seexanni akka leenca beelee waan nyaachuu barbaadutti nama liqimsuu barbaadutti sinnaannee aada kan jedhu gidduu kana dubbataan ture iddoo kanatti. Maaf nu dadhabe yoo jettan ulfina Waaqayyoon golgamnee waan jirruuf. Uumamni bakkee kana keessa jiru fakkeenyaaf waraabessa ilaala fakkeenyaaf uumama tokko ilaala bosonatti kan galan bineensonni gaafa nama argan maaliif birratanii nama baqatu yoo jettan surraa ulfina Waaqayyoo namootatti uwwiseera waan ta'eef surraa Waaqayyoo hin eegamu yennaa ta'e Waaqayyoo surraa isaa namarraa fudhata. Gaafa surraa Waaqayyoo namarraa fudhatu surraa Waaqayyoo gaafa namarraa fudhatu seexanni akka nama kwaasii dirreerra dhiituutti nama dhiituu jalqaba. Surraa Waaqayyoo gaafa namarraa ka'u ulfinni Waaqayyoo gaafa namarraa ka'u waldaa keessaa ulfinni Waaqayyoo bade keessatti seexanni akka nama kollee dha'utti keessatti hojii isaa hojjeta. Lafa ulfinni Waaqayyoo qabate garuu seexanni dhaabbachuu hin danda'u. Nama ulfina Waaqayyoo uffate adeemu dura seexanni dhaabbachuu hin danda'u. Namni dukkaatu namni tokko ittiin harka keessa qabisin eebbisa. Ulfina seexanni dura dhaabbachuu hin dandeenye. Biyyi lafaa kan duratti roommu maqaa Yesuus Kiristoosiin har'a uffadhuu fa'i. Harka keessanas qabaa isiniin kadhadha. Surraa addunyaan kun duratti roommu surraa Waaqayyo gooftaa maccaa tulluu Siinaa irratti isa mul'ataa ture. Markaba Nohi keessa isa ture. Gaara Araaraat gubbaa isa ture. Maqaa Yesuusiin surraa ulfina uffadhaa ba'a. Uffadhaa ba'a. Uffadhaa ba'a. Uffadhaa ba'a surraa Waaqayyo.
Gaafa Museen guyyaa 40 balkana 40 tulluurra ture achi gadi bu'ee ba'uu 34 irra ijji saba Israa'el itti jechuu dadhabe maaliif fuulli isaa ergaa tokko dabarsa Waaqayyo fuula Waaqayyo duran ture dibata Waaqayyo keessan ture argama Waaqayyo keessan ture duumessa Waaqayyo keessan ture fuulli isaa waan balaqqeessuuf ijji saba Israa'el itti jechuu dadhabe kanaaf maal godhe ijji saba Israa'el itti jete akka inni saba kana wajjin wal arguudhaan maal godhe fuula isaa golgachuu jalqabe hamma namni harka gaarradatee fuula kee baqatutti baqa Yesuus namni tokko dibata haaraa fuudhii ba'i hamma namni sitti dhufuu yaadda'utti hamma jalloonni karaarra deemanii sitti dhufuu baqatanii karaa sirraa jallifatanitti hin amantaa sin eebbisaa habalaqqeessoo fuulli kee nam tokko fuulli isaa himimmaan himaa namni tokko rakkina himaa namni tokko yaaddoo hima maqaa Yesuusin sii kadhadha harka kee as qabi haifu fuulli kee dibata Waaqayyootiin surraa Waaqayyoon fuulli kee ifuu jalqabu ulfina uffachuun nurra jira waa tokkoon isinitti ma waa'ee dammaquu kaleessa waaree booddee dubbataan oole barri dhumaa kun baratti seexanni hojjetaa jirudha hidhadhaa mudhii keessa kan jedhu dubbataan ture arrasitti deebi'een isinitti ma ulfina uffadhaa kiristiyaanaa ijoollee Waaqayyoo ijoollee mootummaa oliiti an kan jettan harka keessan ol fuudhaa isinittan hima ulfina uffadhaa baharra ulfina Waaqayyoo eeggachuu danda'utu nurra jira ofirratti ulfinni Waaqayyoo yeroo godaanu kan tajaajilaan kufaatii keessa seen ulfinni Waaqayyoo yeroo namarraa ka'u amanaan kufaatii keessa seen waldaan kiristiyaanaa kufaatii keessa seenti yeroo ulfinni Waaqayyoo namarraa ka'u qabeenyaa caalu waldaa kiristiyaanaatiif ulfina Waaqayyooti qabeenyaa caalu lafa ulfinni Waaqayyoo jiru meeshaa guutuu jira ijaarsi ijaarama hojiin hin hojjetama namni fayya lafa ulfinni Waaqayyoo jiru qabeenyaa caalu ulfina Waaqayyooti akka dhuunfaatti yoo deebitan lafa ulfinni Waaqayyoo jiru lafa iddoo buufata Waaqayyoo gaafa ta'an eebbi keenya dabalaa adeema nagaan keenya dabalaa adeema guddinni keenya dabalaa adeema ulfinni Waaqayyoo attamitti kan nama lakkisa yookaan attamitti waldaa gadhiisa kan jedhuun isinitti hima tokkoffaani waldaan kiristiyaanaa ergama Waaqayyoo harkaa fuute gaafa dagat Waaqayyoo ergama waldaa kiristiyaanaatiif laate qaba waldaan kiristiyaanaa ergama Waaqayyoo harkaa fuute gaafa dagat Waaqayyoo ulfina isaa keessaa fudhata ergamni waldaa kiristiyaanaatiif Waaqayyoo kenne jira Yesuus Kiristoos lafa kanarra gaafa ture ergama tokkicha bartootaaf kennee deeme Phaawulos isin hundee ergamootaaf raajotaa irratti ijaaramtanii gooftichi immoo dhagaa golee qajeelchuudhaa jedha gooftaa Yesuus bartoota isaatti ergama kennee deeme bartoonni immoo ergama nutti kennanii deeman yeroo iddoo kana taa'u kitaaba Faarfannaa Wangeelaa jettuun addanarraa argaa olee man jiru warra abiddaan gubatantu kaaverii masaarra jira bartoonni gooftaa Yesuus abiddaan gubatanii zayitii danfaa daffaranii billaadhaan qalamanii magaaziidhaan fayyaatti muramanii ergama Yesuus isaanitti kenne hingatu ergama adaraadha jedhanii adaraa sana gatuu dhiisaniitu waldaa kiristaanaatti dabarsan meeja walii keessa lamaan sirka adaraan akka jiru hin dagatin jedha adaraan gatin jedha adaraa Waaqayyo sitti kenne hingatin jedhaani ammas irra deebi'aati adaraan gooftaa Yesuus bartootatti kennee deeme Maatiyos 28:18-19 irraa iddoon numti keessan dubbiftan egaa dhaqaa maqaa abbaatti kan ilmaatti kan hafuura qulqulluutti saba hundumaa cuubuun isaan barsiisaa bartuu koo godhaa maqaa abbaatti kan ilmaatti kan hafuura qulqulluutti isaan cuubaa barsiisaa saba hundumaa bartuu koo godhaan immoo amma dhuma baraatti guyyaa hundumaan isinii wajjin jiraa murteeffattee dhugaa ba'uudhaaf fayyisuudhaaf mootummaa Waaqayyoo lallabuudhaaf hin baata taanaan Waaqayyoo milikkitaan si wajjin ta'a nama tokkoon gaafa akkasii lallabii waldaa koo keessa faarfachiisi gaafa faarfachiisuu danda'u adaraa sitti kenneeraati waamamteetta taanaan amanteetta taanaan gaafuma amante adaraan gooftaa Yesuus Kiristoos sitti kenname warri na dhaga'aa jirtan ameen jedhaa ergamni waldaa kiristiyaanaa namoota mootummaa Waaqayyootiif qopheessuudha Maatiyos 18:10 irraa fakkeenya hoolaa badeetii Yesuus Kiristoos qabee barsiiseera nam tokko hoolaati isaa 99 gaala irratti dhiitee tokkitti isheetti badde barbaaduudhaaf deeme kan jedhu Yesuus barsiisee ture arras akka hoolaa baddeetti bittimma'anii yeeyyiin isaan nyaata kan jiru lubbuu hedduu jira uumama 4:9 irraa Yesuus Kiristoos Waaqayyo abbaani Qaayiniin obboleessi keessa jira naan antisee obboleessa kootiiti jedhan eegduu isaati Waaqayyo lubbuu badaa jiruuf akkasi gaafatu hin dagatin warra dukkana keessa jiran dukkana keessa akka dibaaftuuf adaraan akka sirka jiru hin dagatin warra du'a keessa jiran du'a keessa akka kaaftuuf adaraan akkasitti kennamee jiru hin dagatin wangeelaawwii paasterii raajiduu faarfataa duwwaatan dubbadhaaramin Yesuus Kiristoosin amantee ifa jireenyaa isaa argite kana warra dukkana keessa jiran hin ga'u sirra jiraata warri isinii taa'eeru ameen jedha harka ol fuudhaati eeyyee ani eegduu obboleessa kootiiti jedhe Waaqayyo ani eegduu miniyyooti tettayyuu adaraa sitti kenneera sirka barbaadu lubbuu eessaa barbaadna kan jedhu waan sadii qabachuu dandeessu tokkoffaan warra keessatti badan
Luqaas 15:8 irraa waa'ee warqee badeen qabee Yesuus Kiristoos dubbateera. Warqee keessatti kan badan arras jiru. Madirakii irra dhaabatanii kan badan. Otoo amantoota gidduu dhaabbatanii ashabashabanii kan badan. Atu wangeela lallabanii kan badan. Mootummaa Waaqayyoo keessaa kan badan, dhugaarraa kan kaatan, jireenyarraa kan kaatan. Waa'ee dhugaa mootummaa olii dhiisanii waa'ee jireenya lafarraatti tajaajila isaanii ergaa isaanii kan deebisan. Isaan akkasii warra keessaa keessa badeen. Warra akkasii arguun ulfaataadha. Garuu barbaada dubartittiin warqeen ishee mana keessa bade suni qodaa hundumaa gadi guurtee qosii ishee hartee barbaadde. Isa bakkee barbaaduun baay'ee salphaadha. Yeroo baay'ee isa keessaa kana arguutu cima. Warri keessa badan ejjanii ina jireenu gaafa qoratan. Dhugaatii duddeeti machoofteetta gaafa akkasii tajaajilaa turtee gaafa akkasii immoo akka goote gaafa dhugaa Waaqayyo Waaqa jiraataati akkasii goone. Warri keessaa keessa bade barbaaduun nurra jiraata. Lammataan irran turu. Warra keessaa alatti badan. Filimoonaaf Onesimoosin fakkeenya godhattanii dubbachuu dandeessu. Inni sadaffaani warra silumaa biyya lafaa keessa jiran ammayyuu isinii kaaseera. Maatiyos 5:13-14 gooftaa Yesuus akka jedhe isin soogidda isin ifa. Isin soogidda jechuun hojii mi'aa hojjettee mi'eessitee namoonni sirraadhaaf nama gaarii arganii gara fayyinaa haa dhufan jechuun. Hadhaa taate waaqeffannaa jireenya kiristaanummaa namatti hadheessite alatti gadi nitti isiniitii mi'aa itti as harkisi jechuudha.